paarlaamaa keessatti yeroo baay'ee namoonni akka kanatti filataman jechi dhufani yeroo barcuma duwwaarra taa'aa oolu malee hojii biraan qaban waan jedhamu faatu jira. በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ከታጣቂ ኃይል ጋር በሚካሄደው ግጭት በርካታ ህይወትና ንብረቶች ወድመዋል እየወደሙ ይገኛሉ። namooti paarlaamaa galan namooti lallaafoo gaaffii kaasuu hin dandeenye baay'ee dizaayinii godhamanii waan galfamaa turaniif yeroo jalqabaa kiyyaa nama bakka bu'aa uummataa nama ta'e paarlaamaa keessa miidiyaa keenyatti afeerree dubbisuuni. Abbaan nagaa keenya Dr. Abiy Ahmedis carraa dargaggootaa kennaa jirtu. Akkamitti murteessitee gara filannootti galte? Miseensa OPDO ta'een beeku. Miseensa ODP sillee. Gaaffii barreeffamee itti kennamu malee gaaffii mataa isaanii hin gaafatu. Yaaraan wal gochuu danda'u qabna. Waa hunda walitti himuun dirqamaa miti. Mee erga galte wanti ati uummata bakka buutee dhufte kanaaf dubbattee akka inni dalagamu gootee si gammachiise maaltu jira? Magaalaan Jimmaa magaalaa seenaa guddaa qabdu garuu duddubbataaf ture. Godinni Jimmaa godina seenaa guddaa qabu garuu duddubbatafaadha. Mootummaanis yeroo baay'ee gaafa namni nama daawwachiisuu ka'u fakkeenya Oromiyaa fudhate Jimmaa nama fuudhee deemu. Jimmaa keessa jijjiirama baay'ee jira. Oromiyaa biraarraa adda ta'e jira. Kun sababii muummichi ministeeraa achii dhufan immoo uummanni godina Jimmaa akkuma beektu mootiidhaan bulaa ture. Keessattuu mootii Abbaa Jifaariin bulaa ture. Uummatichi state mentality qaba. State mentality waan qabuuf tartiiba mootummaa kana ni kabaja. Waa'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru wajjin wal qabsiisee paarlaamaa keessatti gaafatteeni mootummaadhumatu beekaa akka inni gaafatu godhee jedhu. Gaaffiin sun mee eessaa dhufee? Nama tokko gara alaa kana biraa isa irra na bilbilee siinaan oon jedhee ati waa lama qabda yookaan dii guddaa keessa yookaan dii duutaa ilmoo qabda naan jedhe. Gara fuula duraatti Dr. Abdusemed irraa maaleen? Muummichi keenya gaafa kan isaanii dhumu ani tuufa.